يعني إن جوتي فكنا فما نم بلتي فاري جتشو دردرة جتشو يسي درا كاتو بدتو بلتي فناين بيت بلتي جتشو فكنا فمو والفورو جتشو والله فتي ما كانت سرقة أنا مجد بلتي جتشو بدينا جارنا تيجي بقى سرقة مالك بس أيون دي سنجري أنا ما كنت جارنا جارتي بوري غير ولو لبيته ولو الجيستي بورو أنا قلت لين ربين كمان كذي سنة تبدي بريدا جتشو يعني ناقل ربين كذي والله ترى أزرق أدرى وانت بيتو تبي إنه دردرة جواني تقومبري فاب دي خلوا الكي تاي أكاسيني رجعنا أكاسيني أنا ما يمبرر جارتي دي أنا ما ولو لون كيانو أتيجا فتكلم سكالة كذي سيا تاي دبري أنا تجرام يا مجارتي كيا ولو لون كيانو يمبرر كان كذي سيا ندورا ببرر تاي سينجيس مرة أنا مرة كنت يزن أنا سنو شكاية ولو لون كيانو sama araba birke wallo itu wallon tan akko wallon juru wallon dara ko wallon dara gin wanti ro wallon tan sababa ka bacho ka ba mikina ni kan arti ya wallon je le beg ne gar wallon ya kan man de ta gese wallon tan ko ka bu miskol la gota kana ba ana o inde bibta miskola ma ko konta kol wayi tunju already والفكادة ترى نافية نسكولا سيقول أبو ياسن والفكادة ترى يرون سيندر يوسي كده ما سالفني مرة نسكولا برادي بالله كنجوا بمن دين باي أوه بس عين درام يعني جرجريني في جرجريشن درات جرجريشن يو جرات يجا ما كسيتي فكنا ada ganda kaisani sisi ada yani indrami nada akasisan tinggirin ko sa furaja ha dala erum teba dala fakina sadurat tibulti kabate bate itu dardara di ko sa furaja aye awala na sa wante pagka atis amma fakina ganda kanyati yo amma fakina asi namasara nama cara tuai kabate nama cara tuai kabate oso walta ratani kiren tunasi babeta ate timbabte akam goda beta akemma isi sanne zalat imbuti de gisinde ne marata gin warre khaisan isa sansin padan baza mal goda tan dije kuma tai itijara to san dise to warre sani jare te sampo tamam erge isi sapune bulti wajjare yani marko gaba kunamma akasitti akami kun hari yansi amma diga dogongora amma fakkeenyaaf dogongora guyyaa tokko ta'uu danda'a ilma argachuunsi heerumuun isii fedhii malee ta'uu danda'a gaafa wal jaalannee nama saniin wal fuune maal rakkoo qaba yoo jaalanneen sababbiin ilmi kan argamu daqiiqaa muraasa keessatti sababbii wayiitiin sii galee baakgiraawundiitii miti kan qorachuu qabu kan gaafa isii walitti dabalameeti kan gaafa isii walitti dabalamee booda kan nam beekuu qabu malee tadi amma dubbiin akka jechuun Oromoo kan jechaafan jaabare gaantii waan baay'eetiif. Dhageeffadhu Oromoon dubbiin muddatteef harree irratti hin fe'anii jedhu. Taawwala naannoo karaa gabaabatti fakkeenyaaf isin jaalata isin suuraa yeroo mutee baate ati isin gidee dardara jechuudha. Yaani isin bijanii gigibsiintaan haatee isin kan dhiistee dubura kuban. Yoo jedhan ilmi dhiiraa hin dalluu fi malee dhalaa shamara rabbii uumama kennee fi isiitu dahaa fi malee ilmi dhiiraa osoo akkas ta'e akka miree bakka kanatti bar ani osoo isii ta'e yookaan riileeshinii kiyya nama baay'ee faan eekka ilma dhiiraa kachiitu godhu hin jiru shamara caala ilma dhiiraa jeetu godhu jechaan dhalaa baay'een kan wal qunnamu ilma dhiiraa sii galee shamara osoo hin taane ilmi dhiiraa kun rabbii wal jala dabarse malee osoo jasta akkas ta'e ilmoo meeqa argachuu yaala nama yookaan dhalaan dhiirri tokko shamara 5-6 wal arguu danda'a qunnamtii hooma gara garaatiin shamarri garuu akka dhiira sanii miti wal jala akkas doorsisee
kun waan wanti tiimi si jechuu barbaade meen pointi Agenda sirraa gayyara. dhalchuu danda'a malee ilmi dhiiraa osoo ka dhalutti faallaa osoo ka akkas ta'uuti osoo ka akkas ta'uuti badii guddaadha qabaa jecha ilmi dhiiraallee akkasuma kana waan ta'eef ni deema innis waan baay'ee ni raawwata shamarri aggaataamii kana keessatti sakandii takkaaf wanni sun itti uumamee sakandii takkaaf haadha ilmaa ta'uu dandeetti inni shamara baay'ee bira deema si jedhe shamara baay'ee wal arga shamara baay'ee rileeshinii uuma osoo ka na dhagee osoo wanni sun ka keessa uumamuu danda'uutti inni abbaa ijoollee shanii abbaa ijoollee jaha ta'ee shamara san wanti ni jedha shamarri dagmoo akkuma tasaa kanamaa waliin beekne kan maali nuun hin agarre dogongora dhiira tokkoon guyya takka wal agarte ilmoon ishee keessatti uumamuu dandeetti gaafa kana haadha gorsuu wallahi billahi rahim waan kaasu sababbii kanaaf nasiif bita wal kabanya gidira nufeus nalagay sababbii kanaaf waa'ee haadha daa'imaa haadha maalii jedhamtee osummeetti jedhamtee waamamuudhaan qabdu waan naan jaalala inni illee walii gaffi fiigaa fi isiin yookaan dogongora yeroo takkaatti wanni sun itti dhalate kanaafuu sini galai waan nama jechuu barbaade ijoollee akkasitti hin yaadina ijoollee wayii dheeraa kana siyaasa dhalaa meeqaatiin osoo jiraannu osoo dhalaa meeqaa wal agarru osoo dhalaa meeqa faana rileeshina yookaan goonu baay'een keessan ni jirtanii kan shamaraa immoo akkuma ati guyyaa 5-6 dogongortu guyyaa 7-8 dogongortee dhalaa jijjiirtu isiin immoo dhiira tokko faana akka tasaa dogongortee sababbii uumamni keenya garagara ta'eef wanni sun garaa isiitti tafee boru deettee maqaan biraa irra kaayyamu malee differentii takkatti hin qabu kana waan ta'eef waannaan jaalala daa'ima lama qabaattee takka qabaattee waannaan isa sanii miti inni ilmayyuu qabaannaan waannaan jaalalatti amanuudha qaba akkasuma akkasii miti dhugaa keeti wallaahi dhugaa argadhaa akkasitti beekama kan akkasii yaada garuu malee daa'ima waan qabaatteef intala waan ilma waan qabaatteef maal waan qabaatteef isiillee ittiin anqaashashuudhaan qabu ka xuraawuu qabu ilma dhiiraa sani kan maqaan isaa xuraawuu qabu kan isii xureessisan jara isiin hin jaalanne jara isiin hin barbaanne isiin osoo barbaaddee san jalaa baatee jaarsa biraan barbaadde kan xureessee kan maqaa irra kaa'u ilma dhiiraati kan isiin akka boru maqaan kun kennamuuf godhu ilma dhiiraati inni galee badeen kan ilma dhiiraati irra caalaan ana waan ta'eef intala takka maqaan isii shamara waan taateef ilmi dhiiraa immoo waan dhiira jedhameef malee badeen guddaa kan raawwatu ilma dhiiraati kan rileeshina dhalaa miyyaan afaana godhu ilma dhiiraati osoo ka dogongora akka isii yeroo takka irra argamee ilma argachuu ka daa'imni keessa uumamuun ilma dhiiraa keessattis rileeshina inni dhalaa baatee wal argu keessatti irratti uumamu ta'eef wanti akkasii ilmi dhiiraa hundi isaa zambayaadha ilmi dhiiraa hundi isaa gursummeetti jedhamame yaani akkas chaansii amma isin jedhamu san daran qabaa jechuudha. Kana waan ta'eef jaalalatti seeroon isin jedhu ilma argachuun jaalala gursummeettidhaa tun hin beerumtee baatee waan walitti hin qabu jaalalli jecha isin dogongora yeroo takkaatu. Kiniina fayyadamaniif waan garagaraa fayyadamaniif malee dogongora fayyadaman dogongorri godhamu kanaan waan miidhatu. Kanaaf jaalalli walitti dhufuun dhaamsatii